Waajjirri fayyaa godina Shawaa Lixaa karoora bara baajataa 2016 hojiilee idilee fi dhimmoota deebii yeroo fi rakkoo hiikuu barbaadan irratti xiyyeeffate hojjechaa turuunsaa ni yaadatama. Haaluma kanaan bara baajataa 2016 fayyaa haadholii fi daa'immanii tajaajila yaala hatattamaa dabaluu ittisaa fi to'annoo dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taane irratti qulqullinaa fi walqixxummaa tajaajila fayyaa akkasumas dhiyeessii fi rabsa qorichaa bu'uuraalee fayyaa mijataa ta'e uumuu hooggansaa fi bulchiinsa sirna fayyaa mirkaneessuu dabalatee hojiilee ijoo kanneen biroo qabachuun hojjechaas tureera. Waajjirichi hojii idileen hojjetuun cinaatti rakkoolee damee fayyaa keessatti mul'atan haala itti fufiinsa qabuun hiikuuf qooda fudhattoota dhimmichaa waliin hojiilee bal'aas hojjechaa turuunsaa ni yaadatama. Keessumattuu hordoffii fi deeggarsa ittisa weerara busaa aanaalee baakkoo fi lugalaan dabalatee fayyaa mana manaa irratti xiyyeeffachuunis hojjetameera. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenyaa dokumantarii gabaabaa kanaan hojiilee seektara fayyaa godina Shawaa Lixaatiin hojjetamaa turan keessaa muraasa isaa fi walta'iinsa qooda fudhattootaa waliin hojiilee hojjetamaa turan isin biraan geenyaa nu waliin tura. Dhibeen gifiraa dhukkuba daddarbaa vaayirasiidhaan dhufu ta'ee yeroon yoo hin yaalamne rakkoo fayyaa walxaxaa fiduudhaan du'aaf kan nama saaxiludha. Mallattooleen dhibee gifiraa ho'ina qaamaa, qufaa yookaan utaalloo, diimachuu ijaa, dhangala'aan funyaaniin ba'uu fi shiftoon fuularraa eegaluun gara kutaa qaamaa birootti babal'achuu fa'idha. Tooftaaleen ittisa dhibee gifiraa ammoo talaallii gifiraa marsaa lamaan kennamu jechuunis ji'a 9 fi waggaa 1 ji'a 3tti kennamu daa'imman keenya talaalchisuu namoota mallattoo dhukkubichaa qabu hatattamaan gara dhaabbata fayyaa dhiyoo keessanitti jiru geessuun yaalchisuu tuttuqqii dhukkubsataa gifiraa irraa of eeguudha. Hubadhaa dhibeen gifiraa qoricha aadaa yookiin mala yaalaa aadaatiin kan hin fayyine ta'uu beekuudhaan daa'ima mallattoon dhibee gifiraa irratti mul'ate hatattamaan gara dhaabbata fayyaa dhiyeenya keessanitti argamutti geessuun yaalchisuudhaan lubbuu daa'imman keenyaa haa baraaru. Namni biyya kana keessa jiru HIV dhiiga isaa keessa jiru keessa yoo xiqqaate 95 kan ta'u qorannee bira geenye sadarkaa irra jiru beekuu qaba. Galmoota 95 sadan jedhama. Inni tokkoffaan 95 kun qoratamee beekuu qaba. Kan lammataa warra beekan kana keessa 95 qoricharra taa'uu qabu. Qoricha fudhachiisuu qabna jedhameetiin akka galma lammaffaa taa'ee jira jechuudha. Inni sadaffaanii namoonni qoricha irra taa'an kun effectively qoricha isaanii fudhatanii vaayirasiin dhiiga isaanii keessa jiru hidhachuu qaba. Safaramee jechuudha. Loodiin vaayirasiin safarama. Safaramee qorichi sun isaan fayyadee vaayirasiin qaama isaanii keessa jiru hidhachuu qabaa kan jedhu galmoota gurguddaa kana qabannee fi kan nuti irratti hojjetaatiin jirru. Kana jechuun namoonni erga qabamanii maal gochuu qabna? 2030tti hin dhabamsiisne jechuun warreen dhiiga isaanii keessa jiru kana hin ajjeesne jechuu miti. Ni beektanii warra mammaatti keessa jiru qoricha fudhatu keeziin haaraan uumamuu qabu. Keeziin haaraan uumamuu qabu. Haadharraa gara ilmootti darbuu qabu. Haati tokko yoo garaatti baate ta'e in kees dhiiga ishii keessa HIV vaayirasiin hin jira yoo ta'e gorsa barbaachisu kenninee fi qoricha barbaachisu kennee fi hilmoo fayyaa akka ishiin deessu gochuu qabna. Namoonni immoo dhiiga isaanii keessa HIV jiru immoo ga'eessatas yoo ta'an of eeggannoo akka isaan godhan hawaasni kaas of eeggatee daddarbansa HIV kana dhaabuu qabna. Namni haaraa HIVdhaan qabamu jiraachuun isarra hin jiraatu. Hin dhabamsiisna gaaf jennu jechuudha. Kanaaf galmoota kana galmaan ga'uudhaaf tumsa nama hundaa barbaada. Ogeessa fayyaa qofaan kan galma ga'u miti. Tumsa gaggeessaa siyaasaa barbaada. Gaggeessaa mootummaa barbaada. Abbootii gadaa barbaada.
abbootii amantaa barbaada tumsa hawaasa hundaati kan inni barbaadu jechuudha. Kanaaf maqaan koo Filee Nameen jedhama. Gahee hojii koo qindeessa sagantaa ittisaaf to'annoo HIVs godinni Shawaa Lixaa godina Oromiyaan qabdu keessaa tokko taa'umsa lafaa godinni keenya itti jiru HIVf saaxilummaa bal'umaan hin taasisa. Kanarraa kan ka'e godinni keenyi yeroo ammaa kana facaatiin HIV mul'achaa jiru yeroo kan bara darbee waliin ilaallu dabalaa jira. Kunis immoo lakkoofsaanis qaamolee gosa hawaasa maraa keessas akkasumas immoo hawaasa keessa warra daran caalaa baay'ee saaxilamoo ta'an irrattis qorannoon waggaa kana kan agarsiisu kan facaatiin isaa dabalaa jiru ta'uu isaa mul'isa. Guyyaa har'aa kana nuti fala ta'a jennee kan keenya godina keenya keessatti HIV facaatii hir'isuu keessatti tokko hawaasa mara biratti dagannaa jiruuf hubannoo HIV akka argatuuf hoggansi sadarkaa godinaa jiru kuni ajandaa godhatee hojii kana hawaasa mara bira hanga aanaarraatii hanga uummata mara gandaatti ajandaa godhatee akka dhimma kana nu qaqqabsiisu kan jiru. Darbee nus immoo sagantaa akkasii yeroo qopheessu qaamolee miidiyaa abbootii gadaa abbootii amantaa hirmaattonni sagantaa kanarraati kan eenyu ergaan keenyi facaatiin HIV akka godina keenya akka naannoo keenya akka biyya keenyaatti yeroo ammaa jiru kuni rakkoo ta'uusaa namni hundumtuu beekee akka of eeggannoo taasisuuf kan sagantaa kana gaggeessaa jiru. Akka addunyaattis akka biyya keenyaatti naannoo investimentiin babal'atutti magaalonni babal'achaa yeroo deemanitti carraan guddinaa akkuma jiru facaatii HIVf carraan mijataa jira. Achi keessatti wanni ta'uu qabu waa sadii. Tokko carraan kun yeroo bal'achaa jirutti hawaasa mara bira tooftaa mala qindaa'aa ta'e HIV ittiin ittisani hawaasa qaqqabsiisu. Tokko hubannoo hawaasaa bal'isuu, lammata hiyyeessii HIVf kan oolan akka kondoomii kana bal'inaan hawaasa biratti akka itti beekee fayyadamuuf akka argachuu danda'u haala mijeessuu, sadaffaa immoo hawaasa keessatti namkamuu dafee qorannoo HIV tooftaan itti argachuu danda'u. Maqaan kiyyaa Tsahaay Haayiluu jedhama. Hooggantuu Busaa Gonofaa damee godina Shawaa Lixaa qabnu keessatti maalinni kooziin saaxilamummaa isaa maalinni babal'achuun namaa, babal'achuun kolleejjii, babal'achuun mana bunaa, babal'achuun iddoo koomershaal seeks workariin itti baay'atan kun waan baay'ateef kanaaf immoo babal'ina HIV kana tamsa'ina HIV kana bakkuma jirutti dhaabuu qabna jennee hubannoo bal'aan kennameera. Akkamitti immoo dhaabbachuu qaba? Qaamni hundinuu mari'achuu qaba, hubannoo argachuu qaba. Keessattuu sadarkaa gandaatti hawaasa keessatti community conversation CC kan jedhamu tokko jira hawaasa keessatti. Kuni marii waliiniti jechuudha. Achi keessatti fakkeenyaaf akka Busaa Gonofaatti Busaa Gonofaa jechuun duudhaa Oromoo sirna gadaarraa bocame aadaa wal gargaarsaa cimsuudha. Aadaa wal gargaarsaa cimsu kun immoo hawaasni dhufee waliin mari'ateeti. Achi keessatti community conversation yookaan mariin hawaasaa nuti jennu kun hawaasni kun akkamitti duudhaa qabu sana giddu galeessa godhatee amantaa qabu giddu galeessa godhatee hubannoon kennamuu qaba. Wanti hin barbaachisne fakkeenyaaf butiin, gudeeddiin, haadha manaa irratti haadha manaa dabaluun jechuun parsantii bal'aan parsantii 85 amma 87 saalqunnamtiidhaan darbaa jechuudha. Kanaaf kuni dhaabbachuuf immoo sirni gadaadhaan abbootiin amantaa jiran sun abbootiin gadaa jiran sun akka amantaa isaaniitti naannoo nama sana amansiisanii hawaasa sana amansiisanii bakka jirutti dhaabbachuu qaba. Maalinni mooton nuti qabannee kaane dhaloota egeree HIV irraa bilisa taate uumuu jedha mootoon keenyaadha. Kanaaf immoo har'a sirna gadaa irraa waan walirraa bocannee sanaan wal gorfannee community conversation keenya sanaan mari'annee hawaasa hunda biraan hubannoo ga'uu qabna jechuudha. Kankoo Kibbituu Dirribaan jedhama. Gaheen hojii kootti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman godina Shawaa Lixaa. Dabalataanii dubartoota akka ta'e miidhamtoonni dubartoota mana bunaa jiran persentii olaanaa akka miidhamaa jiran kanaan qabamaa akka jiran ijoollee shamarranii manneen barnootaa keessa jiran keessumattuu dhibee kanaan qaamonni miidhamaa jiran humnoota misoomaa warra nuti jennee qabannee deemaa jirruu fi ol guddattuu boru barattee iddoo tokko gahuu dandeessu kanarratti miidhaan kun hammeenyi kun waan hammaachaa jiruu fi ammallee hojii maal hojjechuu qabnaa kan jedhu sana hubannoon sadarkaan kennamaa jira irratti mari'achaa jirra. Pilaas dabalataan qaamota kanaan miidhaman immoo akkamitti deeggaruu qabna akkamitti bukkee dhaabachuu qabna akka mana maree ADC godina kanaatti kan jedhu sanarratti mari'annee eenyuunis deeggarree sadarkaa maalirra jiraa kan jedhu kana ilaalaa jirra waan ta'eef ammas daa'imman kanaan saaxilamoo ta'an dubartoota kanaan saaxilamoo ta'an kutaa hawaasa adda addaa keessaa kanaan saaxilamoo ta'anii
akka qaamolee olaanootti akka waajjira fayyaatti eenyutu deeggaramuu qaba akkamitti deeggaramuu qabu tiriitii akkamii argachuu qabu akka daa'immaniitti nuyis immoo maal gochuu qabna maal hojjechuu qabna maal deeggaruu qabna kan jedhu sanas ilaalaa turre ammas raawwii keenya laallee jirra jechuudha. Eessa geenye eessa qaqqabne eenyuun deeggarre akka daa'imman kanaan saaxilamootti kan jedhu laallee jirra waan ta'eef akka waajjira fayyaattis akka waajjira dhimma dubartiif daa'immaniittis pilaas dabalataan akka mana maree HIV godina keenyaattis dubbii kana karaa xiyyeeffannoo qabuun ilaallee hojii bal'aan hojjetamuu qabaa kan jedhu sanarratti mari'achaa jirra jechuudha. Waa'ee kaansarii fiixee gadameessaa beektu? Kaansariin fiixee gadameessaa vaayirasii Human Papilloma jedhamuun kan dhufu yoo ta'u, walqunnamtii saalaatiin daddarba. Dhibeen kun yeroo dheeraaf dhokatee erga turee booda gara kaansariitti jijjiiramuun lubbuu namoota hedduu fixaa jira. Yeroo ammaa akka biyya keenyaatti waggaatti dubartoonni 8,000tti siqan dhibee kanaan kan qabaman yoo ta'u, isaan keessaa parsantii 70tti kan siqan lubbuun isaanii ni darba. Dhibee kana qorannoon adda baasuun osoo gara kaansariitti hin jijjiiramin mala yaalaa salphaan ittisuun ni danda'ama. Kanaaf dubartoonni umriin isaanii waggaa 30 hanga 49 gidduu jiranii fi dubartoonni walqunnamtii saalaa eegalan waggaa 3-3 dubartoonni vaayirasiin HIV/AIDS dhiiga isaanii keessatti argamu immoo waggaa 2-2 dhaabbilee fayyaa isaanitti dhihoo jiru deemanii gorsaa fi qorannoo salphaa gochuun du'a haadholii kaansarii fiixee gadameessaatiin dhufu haa ittisnu. Ergaan kun kan isiniif dhiyaate biiroon fayyaa Oromiyaa fi dhaabbanni CDC waliin ta'uun. Ati tokko deessee yeroo hoosisuu jalqabdu guyyaatti kan nyaatturraa dabalataan 2 nyaachuu qabdi jechuudha. Kun immoo maal agarsiisa? Haadha sanaaf ilmoo sanaaf qooddi jechuudha. Yoo xiqqaate haati tokko guyyaatti waan qabdu hunda amma ji'a jaatti harma malee waan biraa nyaata dabalataa fayyadamuu hin danda'u daa'imti tokko. Kanaaf waan qabdu waan naannoo ishee sanarraa nyaattee mucaa ishee sana qancaramummaa yookaan guddina mallee akka hin taaneef guddina gaarii akka guddatuuf sirriitti hoosisuu qabdi. Waan dura nyaatturraa dabalataan 2 itti dabaltee nyaattee waanuma naannoo ishee irraa jiru nyaata madaalawaa fayyadamtee karaa harma ishee qofa daa'ima hoosisuu qabdi jechuudha. Kun immoo hubannoon kun immoo amma godaatti hawaasa bira qaqqabuu qaba jechuudha. Keessattuu haadholiin hubannoo kana argatanii akka isaan yeroo ulfaas ta'e yeroo dahaanii hoosisan akka mucaa isaanii seeraan tajaajilan ni taasiseera. Hubannoo gaariin kennameera jechuudha gama qajeelcha fayyaa godinaatiin. Har'a immoo samoona kana mariiwwan gurguddoo keessumattuu fayyaa haadholii fi daa'immanii akkasuma hubannoon sadarkaa uummataatti jiruu fi maalirratti xiyyeeffatamuu qabaa kan jedhu irratti marii garaagaraarraa turree jirra. Inni jalqabaa akkuma handura sinii kaasee talaallii daa'immaniiti. Daa'imman tokko sa'aatii talaalamuu qabdutti yoo talaalamuu baatte miidhaan irra gahuu danda'u maalinni kan jedhu sana hubannoo kutaa hawaasaa qaamolee inni ilaallatu steekholderoota adda addaa wajjiniin mariirra turree jirra. Innis daa'imman otoon talaalamaniin harca'anii hafan uummanni hubatee sadarkaa sanatti akkamitti fiduu danda'a akkamitti talaalamuu qabdi dhibeewwan yeroo ammaa kana daddarbuu adda addaa sadarkaa umurii isaaniitti isaan miidhuu danda'u wajjiniin namni hundumtuu hubatee ogeessi hubatee hawaasni inni talaalchifaturree hubatee daa'immansaaf talaallii yeroodhaan kennuu akka qabu hubannoon adda addaas kennameera. Hojiinis kallattiinis kennamee jira jechuudha qaama ilaallatuu fi inni lammaffaa nyaataa fi sirna nyaataa kan jedhu ija ogummaatiin saayinsii isaanillee wal qabatee haala qabatamaa godina keenyaan keessumattuu sadarkaa maalitti hubatamee jira sirni nyaataa kun keessumattuu daa'imman wajjiniin wal qabatee waan jedhu sana sirriitti hubannoonis kennamaa ture leenjiin gabaabaanis kennamaa ture qaamni inni ilaallatus leenjii kana fudhateera nuyis ogummaan irratti hirmaannee jirra. Kanaaf haalli qabatamaa amma keessa jirru rakkoowwan akka jiran keessumattuu nyaanni jira garuu sirnaan nyaatamaa jira akkaataa saayinsii isaatii kan jedhu sana namni sirriitti hubatee akkamitti sirna nyaataa kana nyaatuma mana isaa keessa jiru boroosaa keessa jiru sirriitti qopheeffatee itti fayyadamuu qaba. Keessattuu immoo daa'imman
garaatti erga baatamtee kaatee booda dubartiin erga garaatti baattee ulfarraa kaastee yoo sirna nyaataa kana seeraan hin fayyadamtu taate daa'imni isheen deessu sun miidhamtu akka taatu sammuutiin illee qocartuu akka taatu dhiibbaa akka qabu barnoota irratti guddina ishee irratti even biyya kana irratti daa'imni seeraan hin guddatu taanaan nyaataan sirna nyaataa kana hin nyaattu taanaan rakkoon gurguddaan akka ishee irra ga'u hubannoonis kennamee ammallee toora xiyyeeffannoo jedhamee nutis akka waajjira fayyaatti hawaasni kunis nutis akka waajjira dhimma dubartootaaf daa'immaniitti daa'imman irratti hojjenna waan ta'eef kanarratti hubannoon adda addaa kennameera. Rakkoon keenya inni ijoon garuu nyaata toon ta'in rakkoo nyaataa toon ta'in sirnaan nyaachuu dadhabu hawaasni keenya waan mana isaatii qabu fayyadamuu dadhabu wajjiniin wal qabata waan ta'eef kunis hubannoon hanga dakaatti akka irratti hojjetamuu qabu kanarratti mari'achaa turree jirra jechuudha. Ani busaatu na qabe ture dhibee busaa kanaan ergan qabame immoo gara buufata fayyaa aanaa Iluu Galaanitti yaalamuu dhufee achitti yaala argadhe yaala tokko argadhe hanqinni yaalaallee inuma jira. Barana inumaayyuu isa bara darbeerraa baay'ee hammaataadha. Kan adda isa godhu waan nama ajaa'ibu torbee keessatti 30 hanga 40 yaalaa turre. Baay'inaan daran kan akka baranaa dhibeen busaa kana hawaasa daraa jiru miidhaan isaas hagas mara namoota baay'ee hojiirraa gufachiisee jira. Barana inumaa bakka haala bara darbeerraa gaafa wal bira qabnee ilaallu dhibeen busaa tatamsiisaa bakka parsantaa 100 jechuudhaaf hin dandeenya jechuudha. Akka sababaatti kan yaadamu keessaa inni tokko yaa'u busaan yeroo baay'ee sababa kan ta'u haala qilleensaa faana deema. Bara kana qilleensa arfaasaanis bokkaan ciccitaa ture. Birraa inni darballee gara fulbaanarraa kaafnee ilaalle bokkaan ciccitaadha kan roobaa ture. Haala kanaan furmaata bookee busaatiif haala mijeessee ture. Kanarraa kan ka'e dhibeen busaa dabaluu danda'a. Inni lammaffaa immoo dhaabbileen fayyaa tokko yeroodhaaf keellaa fayyaa tokko irratti ogeessi yeroo bakka sun gadhiisee waan deemaa jiruufis yeroo naannoo sunittis busaan dabaluu danda'a jechaadha. Kan biraa yeroo dheeraadhaaf busaan ijaa gadi bu'aa dhufeef uummanni akka busaan badeetu waan fudhateef itti fayyadama saaphana siree irrattis rakkoo guddaatu jira jechaadha. Namni saaphana siree manaa qaba ittiin fayyadamu. Kun wal ka'eet busaan xiqqoo akka dabalu godhee jechaadha. Bara kana akkuma beekamu gara namoota 10,000 ol kan ta'anidha. Kan dhibee kanaaf saaxilamanii jiru. Isa kana bifa kanaan barreen gaddaa afaan wal madaallu barreen gaddaa gara naannaa 5,000ttidha. Amma 10,000 walnoo dachaatiin dabaleetu jira jechuudha. Iluu Galaan dhibeen kun bal'inaan irratti mul'ateetu jira. Baakuu Tibbee, Noonnoo, Daannoo, Midaaqany isaan kun aanaalee xiyyeeffannoon guddaatti kenname irratti hojjechuudhaaf hojjetaa jirra. Isa kanaaf xiyyeeffannoon guddaa kennamee mobilaayizeeshiniin kun asitti kan dhaabbatu tun ta'in sadarkaa gandaatti sirriitti cimee akka deemudha kan advokeesiin irraa taasifame jechuudha. Hoggansi as jiru kun immoo asitti kan fudhatee qofatu hin ta'in sadarkaa aanaatti sadarkaa gandaatti hojii kana cimsanii uummata hirmaachisanii bakka olmaata bookee busaa sana dhabamsiisuu akka danda'an gochuu keessatti sirriitti hojjetamuu qabaadha. Abu bakkee goodaa yaa qaaluuf qaalitti ayyuu iddoo buudaa yoo waan dhabnee nuu furii akkum kee durii. Situ bakkee seenaati tuma seeraati. Sagalee kee tanawwee taliila kee qabbana garaana raasa'ana akka baaroo sheekana. Sagalee kee tanawwee taliila kee qabbana garaana raasa'ana akka baaroo sheekana. Buddeensi lixa buddeensi buddeensi lixa buddeensi buddeensi lixa buddeensi buddeensi lixa buddeensi lixa buddeensi.
Maqaan koo Abarraa Fiitan jedhama. Kanan hojjedhu waajjira eegumsa fayyaa godina Shawaa Lixaa kutaa dhibee daddarboo keessatti dhibee daddarboo irratti hojjechaa jiru jechuudha. Ijji arguu akka hin dandeenye ijatti akka dimimmisaa'u kan godhuudha jechuudha. Kutaa ija keenya keessa leensii kan jedhamu hin dimimmisaa'a jechuudha. Kunis sababa qaba jechuudha. Egaa akkuma waliigalaattu rakkoo ijaa wal qabsiisnee on kaase akka addunyaatti biliyeena 2.2 kan ta'an hawaasni qaruun ija isaanii sirriitti hin argu jechuudha. Isaan kana keessaa biliyeena 1 ol kan ta'anii tajaajila ijaa baqaqsanii yaaluu ijaa kana dhabuudhaan injaamu jechuudha. Akka biyya keenyattis fudhannee yoo ilaalle ragaan adda addaa akka agarsiisutti parsentii yookaan dhibbantaa 1.6 kan ta'an namoonni dhibee ijaa kanarraa kan ka'e yookaan jaamaa ta'u jechuudha. Arguus gonkumaa arguu hin danda'an akka biyya keenyatti jechuudha. Dhibbantaa 3.7 kan ta'an immoo sirriitti hubatanii jechuudha. Rakkoo kana salphisuudhaaf egaa akka biyyaattis hojiin hojjetamu jira. Akka godina keenyattis rakkoo kana salphisuudhaaf akka dhaabbata fayyaatti akka waajjira fayyaa godinaatti hojiin kun ulfaataadha. Maaliif ulfaataa ta'a? Ogeessonni kanarratti hojjetan baay'ee xiqqaadha jechuudha. Akka godina keenyatti fudhannee yoo ilaalle ogeessonni baqaqsanii yaaluu mooroo ijaa kanarratti hojjetan nama 2 qofa jechuudha. Referaala Yuunivarsiitii Amboo qofarra jiru. Sababa kanarraan kan ka'e bal'inaan hojjechuu hin dandeenye. Rakkoon isaa kana qofa otoo hin taane maallaqa hedduu gaafata. Rakkoo kana salphisuudhaaf egaa waajjirri keenya hospitaala waliigalaa Amboo fi dhaabbata HF wajjiniin ta'uudhaan waliigalee ija kanarratti hojjechaa jira. Egaa akka godina keenyatti hospitaalota jiran irratti hojjechuudhaaf karoorfannee kanaan dura hospitaala 4 irratti hojjennee jirra. Hospitaala waliigalaa Baakkoo irratti hojjennee, Gudar irratti hojjennee irra, Baakkoo irratti hojjennee irra, Geedoo irratti hojjennee irra jechuudha. Hanga yoonatti egaa kan karoorfanne gara 800 ture. Achi keessaa namoonni qaroon ija isaanii arguu hin dandeenye nama 1,600 hojjechuu dandeenyeerra jechuudha. Sila inni nama biliyeena 2.2 siin jedhe suni irra caala biyyoota hiyyeeyyii keessumattuu biyyoota galii isaanii jiddu galeessa ta'ee fi gadaana ta'e keessatti almost parsentiin 80-90 ta'u biyyoota kana keessatti kan inni baay'atu jechuudha. Haa ta'u malee kataraaktiin biyya hin filatu. Maaliif hin filanne? Wantoonni nama saaxilan jiru dhibeewwan kana. Maalidha? Tokko umuriidha. Umuriin namni achi siqee keessumattuu umuriin namni 80 sanaa ol ta'e nama 2 keessa namni tokko rakkoo moora ijaa hin qabaata jechuun dhibbantaa 50 hin jiraata jechuudha. Namoota qaroon dhabeeyyiidhaaf tajaajila tola ooltummaa kennaa jirra. Most marsaa akka hospitaala waliigalaa Amboo fi dhaabbata Fred Andrews Foundation kan jedhamu fa'aa yeroo torbaffaadhaaf as hospitaala Gincii irratti kennaa jirra jechuudha. Namoota rakkoo qaroo dhabeeyyii kana asitti argamnee jirra. Hojjechaa jirra jechuudha. Faffaadha. Dalagaatti kan almost namoota gara 150tti tajaajila tola ooltummaa kana kennee jirra. Gara namoota 500 ta'an immoo calallii kanarratti namoota argaman iskiriinii goonee namoota tajaajila qorsa barbaadaniif qorsa kennee jirra. Warroota qorichaatiin yaala ijaa barbaachisan illee gara deemuu qabanii fi akkaataatti fayyadama qorichootaatti kennaman tolaanis kennaa turre. Ammas immoo opereeshiniidhaaf namoonni qophaa'anii jiru hanga
maamilli keenyas jiru kanatti tajaajila kan inni kennina. Akkaataa saayinsiin jiruttis namoota umuriin isaanii ol adeeme yookaan namoota umurii waggaa 50 ol ta'an irratti baay'inaan kan mul'atudha. Dhibeen kun yookaan immoo moora ijaa kan jennu gaafa akkas ta'an namoonni kun baay'een isaanii yaalaaf qarshii dhabanii yeroo rakkatanii gara hospitaalaatti dhaqanii yeroo hin dandeenye jira. Asi garuu tola ooltummaa kan irratti baay'inaan argamanii akka isaan yaalaman gargaaraa jiru. Kun Faqaada Maariyaam Leellisaan jedhama. Asuma aanaa dandiiti. Wanta asitti argamee fi waa'ee ijaa haadha koos fidee ofiitti fi ija ilaalamuun dhufe iddoo kana. Waan an dhufe irratti immoo kun waan gaarii arganneerra bareedaadha jechuun jira. Kun haati koo amma yaalamtee ilaalamaa fi jira kan koo immoo har'atti na mijeessanii har'an ilaalamaa baay'ee gammachuurra jirra. Aanaa dandiitti kan arguun keenya iyyuu waan na guddaadha. Har'a qaroo ijaa jechuun furtii ija malee wanti deemanii iddoo garaa fi gaaniin jiru. Aanaa dandii gubbaatti kan arguu keenya irrattu baay'ee gammanna. Baay'ee gammanneerra. Inni iddoo kaanitti miidiyaan argine waan baay'ee jennu maaloo kan argachuu dandeenya laata aanaa dandiitti jennee baay'ee wanni jennee amma immoo kan argachuu keenya doktoroonni keenya seeraan nu fudhatanii seeraan jaarsa jaartii daa'iman jenne hunduma keenya seerumaan nu ilaalanii nu hojjechaa jiru baay'ee galata galfachuurra jirra. Waaqayyo immoo akkanumatti umrii isaanis dheeressee jiraachisee kana hundumaayyuu nu agarsiisaniiru isaan isaa jiraatan. Waan tokko kaffaltiin qabu seeraan bakka waanuma nuti dhufne irratti koottaa jedhanii nu teessisanii tibbirii nu godhanii waan kaffaltiin qabnu ammaatti kun seerumaan nu hojjechaa jiru. Haa jiraatan umrii haa dheeratanii kana kan jechuu danda'u galata dabala. Wanti fedhe baduu wayya qarroo dhabuman wanti fedhe baduu akkan. Nagaasni haa kennu gooftoliiko qaroo ijaa dhabuu manna akkanatti sila maadhamu otoo hin jedhee naa wayya sila maadhamu fayyaa kootti isa naa wayyaa na garaadha namaan beeku garaa kootii akkanu. Isa kanarra dhaabbannee taaksii foorsiin sadarkaa godinaatti hundaa'ee akkuma kana sadarkaa dhaabbilee fayyaatti hundaa'ee hojiilee keenya guyyaa guyyaadhaan hordofaa duubdeebii kennaati kan nuti turre xiyyeeffannaadhaan jechuudha kan baroota kamii caalayyuu kan bara kanaa xiqqeedhaan qabannee kan nuti hordofaas turre as keessatti milkaa'inni gurguddaan nuti galmeessine jira. Isa kana bu'uura kan nu ta'u kallattiiwwan karoora xiqqee keessatti qabaman jiru jechuudha. Keessaayyuu sababni bu'aan ta'u kallattii jedhu kallattuma muummeen ministeeraa kaa'e fudhannee nullee rakkoowwan nageenyaa jiru qaala'insi jira haala adda addaa jira isaan kun sababa ta'uu hin danda'anii borullee kanaa olitti nu quunnamuu danda'u kanuma cabsinee akkamitti hojjechuu qabnaa kan jedhu kallattii taa'e keessaa kalaqa kan jedhu fudhannee ariitii qulqullina baay'ina bifa jedhuun itti deemaati kan nuti turre kana keessatti milkaa'inoonni gurguddaan jiru jechuudha. Keessumaa tajaajila fayyaa haadholiitii yoo ilaallu tajaajila da'umsa duraa ANC jennu da'umsaan dura guyyaa daa'imni garaa haadhaatti uumamtee kaasee tajaajila kennamuudha. Inni kun kanaan dura harcaatii gurguddaadha kan inni qabu. Bara kana karoora xiqqee keessatti hammachiisnee xiyyeeffannaadhaan achirratti yoo hojjenne tajaajila da'umsaa ol kaasnaa. Dhimmi kun dhimma egeree yookiin dhaloota boruullee murteessuudha waan ta'eef jenne irratti walii gallee yoo xiqqaate parsantaa 90 isa kana raawwanneeti kan nuti jirru. Tajaajila da'umsaas yoo laallu kanaan dura akka godina keenyaatti akka godina Shawaa Lixaatti haadholiin baay'een dhibbeentaa 60 ol ta'an mana isaaniitti da'aa turan jechuudha. Aga dhibbeentaa 6 manatti kan isaan da'aa turanii osoo nuti jirru maaliif kun ta'a bifa jedhuun xiqqeedhaan karoora xiqqee keessatti hammachiisnee har'a jechuudha kurmaana kana keessatti parsantaa 92 irra geenye jirra jechuudha. Naannoo parsantaa 40 irraa kaasnee parsantaa 92 irraan kan nuti geenyeetiin jirru sa'aatii ammarra jiru kana faana wal bira qabnee gaafa laallu daballee argisiiseeti kan inni jiru jechuudha. Inni kunis qorannoo naannoo 33 sanaa ol ta'uuf qorannoo gaggeessinee jirra jechuudha. Namoota mallattoon kun irratti mul'ate jechuudha. Isa keessaa gara 8,800 ta'an
qulqullaa'ee busaa ta'uusaa mirkanaa'ee qorichi kennamee fi yaaliin barbaachisu godhameefiiti kan inni jiru. Kana qofaatiin miti asirratti hojii bal'aatu hojjetame jechuudha. Hojii bal'aatu hojjetame keessaa ittisa isaa irratti jechuudha. Bara kana busaan hin kaadhameen shakkama duruma isaa jechuudha. Maaliif haala qilleensaa irra dhaabbattee tireendii kanaan dura jiru irra dhaabbattee waan foorkaasti gootu jira jechuudha. Bara kanatti akkuma biyyaattuu akkuma naannoo keenyaattuu busaan bal'inaan hin kaadhameen shakkama. Isa kanaaf qophii barbaachisu durumarraa kaasnee taasisaa turre. Isa keessaa hubannoo hawaasatti uumuudhaan naannoo isaanii bishaan ciisaa yoo jiraate akka dhangalaasan dhangalaasuudhaaf immoo mijatoo ta'e immoo wal hormaata bookee buusaa kanaaf akka inni mijannee fi akka jeeqan sochoosan yoo danda'ame akka dhangalaasan yoo dadhabame akka sochoosan qulqullina naannoo isaanii akka isaan eeggatan agoobara saaphana siree jennu kana rabsineeti kan nuti jirru yoo xinnaate gara abbaa warraa 350 ol ta'u agoobarri rabsamee jira jechuudha. Waggaa 3 tajaajila kan inni kennu isa kana itti fayyadaminsa isaa irratti keessumaa rakkoon guddaan kan kanaan dura ture itti fayyadaminsa irratti jechuudha. Hin fudhataa namni baay'ee itti fayyadamu isa kana carraa dursaa haadholii ulfaaf ho'isaniif daa'immaniif kennanii akka isaan itti fayyadamuutiin qabani hubannoo uummaati kan nuti irree kana bira tokko arcaatii kurmaana tokkoffaa ida'uu karoora kurmaana lammaffaa ida'uu karoora kurmaana sadaffaallee kan gara kana finnu jira jechuudha. Kan gara kana finnu jira. Maaliif muuxannoo bal'aa waraanira kurmaana tokkoffaa keessatti kan kurmaana lammaffaa qofa hin hojjennu. An kurmaana sadaffaa kan hojjennu jira. Innaa kurmaana sadaffaa arfaffaatti galle immoo kan bara darbe dhufuullee asiisinee hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Amma sadarkaa kanaatti xiiqee waggaa jennu kan kanaan dura waggoota 5tti hojjennu waggaa tokkotti as finnaadhe mootummaan. Isa kana fudhannee irratti hojjechuudhaaf shaakalaa jirra jechuudha nutam. Isa kana fidaatiin jirra jechuudha. Kanammoo kan kurmaana arfaffaayyuu fiddee kurmaana lammaffaatti hin finne taanaan hin ta'u jechuudha sana galmaan ga'uun hin danda'amu. Kanaaf bifa kanaatiin karoora keenyallee qabannee fuuldura hanqinoota kana sirreessuudhaaf ciminoota kana immoo itti fufsiisuudhaaf hojii bal'aadha jechuudha karoorfannee kan itti deemaa jiru jechuun barbaade. Ulfaadha gaaffii dhumaati. Godinni keessan godinni Shawaa Lixaa gama raawwii hojii bara 2016 kan kurmaana tokkoffaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akkamitti gamagamame seektarri keessan fayyaanoo akkamitti gamagamame? Akka godinaatti hojiin kun iddoo tokkotti kan inni qoratameetiin jiru qorannoo sana keessatti hojiiwwan waliigalaa ilaalaman jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhanne bara darbee jechuudha. Godina keenya keessatti raawwii piroojeektii jechuun baay'ata kaapitaalaati hojii hawaasni itti fufinsaan itti fayyadamuudha. Gara piroojeektii 634 godina Shawaa Lixaa keessatti bara darbe kan eebbisiisne jechuudha. Amma rakkoo nageenyaatiifuu sochiin hin jiru godina Shawaa Lixaa rakkoo keessa jira jedhameetiin yeroo baay'ee ilaalama. Piroojeektii ganda baadiyyaatti ijaaramu hawaasa gidduutti ijaaramu piroojeektii 634 kan eebbisiise godina Shawaa Lixaati. Yeroo ammaa kana kurmaana tokkoffaa kana keessatti piroojeektota xumuraa jirra nuti jechuudha. Akka seektara fayyaatti amma ammaatti kurmaana tokkoffaa kana keessa duratti ni ijaarama amma piroojeektii 3 wal harkaa fuudhisa goonee jirra jechuudha. Insheetiiviiwwan qamadii amma hojjetamaatiin jiranii raajii jechuu danda'ama jechuudha. Kilaastarri muuzii amma hojjetamaatiin jiru waan raajii jechuutiin hin danda'amu. Kan kanaan duran turre inisheetiivoonni qonnaa haaraan kan akka ruuzii godina keenyatti amma hin beekamu kanaan dura jechuudha. Maashoon hin beekamu kanaan dura. Atoo boonsituun jennu hin beekamu kanaan dura. Amma hojii bal'aadha naannoo kanatti kan hojjetamaatiin jiru jechuudha. Jallisiidhaan waan hojjetamaatiin jiru hojiiwwan gurguddaadha. Hojiiwwan irraa baratamuu qabu baay'eedha kan akka godina keenyaatti hojjetamaatis ture ammas hojjetamaatiin jiru. Hojiiwwan milkii qaban baay'eedha kan godina keenya keessatti qorataman jechuudha barbaadeetan jechuudha akka waliigalaatti.